jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha egaa akkuma argitan viidiyoo haaraa qabadhe isiniif dhiyaadhee jira garuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha viidiyoon har'a qabadhe isiniif dhiyaadhe kaa akkuma guyyaallee viidiyoo tokko isiniif hojjedhetti ammallee waan nama gammachiisu hiriyoonni raachee wajjin ta'anii obboleetti raachee simannaa ajaa'ibaatiin kan akka maskii mangee hiriyoota isaa baay'eetu jiru gaa'ee isaan hundi isaaniitu simannaa obboleetti raachee haala ajaa'ibaatiin taasisanii fi kan jiru viidiyoo kan waliin ilaallu ta'a. Egaa raacheen nama bu'aa bayii hedduu keessa darbee obboleetti isaa argachuudhaaf nama waggaa 16 milfaatii yookiin aarsaa guddaa kaffaleedha. Haa ta'u malee inni guddaan argachuu isaatii dhumarratti argatee jira. Argannaa bira darbee gammachuu adda addaati wajjin dabarsaa jira. Egaa seenaa raacheen hin beekne hin jiru. Seenaa hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbee as ga'e. Haa ta'u malee hunduma isaa keessa darbee har'a haala kanaan hiriyoota isaa akkasumas maatii isaa obboleetti حلو هنا حلو اوكي هنا حرامي جايباده ها كسمسي هيو هنا مره رمو انجرو هنا دولي هنا هنا وان كبوف انما حد كان argate misaji shenna deebiste sheedha wal argate sani boodatti gammachuun kiyya hundumtu hir'uun kiyya hundumtu ergan isheedhaan wal argeedha kan naaguuti jedhee baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu haala hunda gochisiin kan inni dubbate egaa ammallee jechuudha lammaffaa argachuun isaa hundi keenya gammannee fi jira baga gammaddee ammallee wajjin jiraadha umra dheeraa wajjin jiraadha jechuun hin dagatinaadha egaa hiriyoota isaa baay'ee gammachiisu kan qophaa'e baay'ee gaddisiisu baay'ee raachin nama walii galtee nama baay'ee qaba jaalala nama baay'ee qaba namni yoo jaalala nama siifaa kennuudhaan waan xiqqishuu fakkaatan garuu guddaadha. Egaa hiriyoon isaanii obboleetti raachee hawwii haala kana simannaadhaan har'a sargii tokkochuun dandeessan mana raachee keessatti haala ajaa'ibaatiin kan qophiin addaa qophaa'ee simatame. Egaa raachiinis gammachuun keessa jira. Raacheen shiimee waan hiriyaa hawwii dhuftee kana booda laafii irratti san deebi'u baay'inaan jechaa ture. Egaa gammachuun dhuma hin qabu ammallee moojituu waaqayyoon gammachuu hin qabne isaaf haa kennu. Namni tokko waan gaarii yoo hojjetu maasaatiif of qopheessa malee nama biraaf itti dabarsee hin darbu. Kanaafuu keenya waan yaadne tokko argachuudhaaf waan gaarii hojjechuu qabna baay'ee jireenya keessatti sin jechuun barbaada. Egaa garba kan akka raachii kan nama abbaa fi haadha isaa ijoollummaadhaan dhabee nama wanta hedduu keessa darbee kophummaa isaatiin guddatee kophummaa san bira darbee obboleettiin isaatillee beeta nama dhabuudhaan gara guddifannaa kennamtee biyya hambaatitti amma isheellee barbaadee argachuun obboleessa akkanaatillee isiniif haa kennu dhugaa qaban baay'ee seenichi baay'ee nama gadi hubatee xiinxaala yaadetti baay'ee ulfaataadha baay'ee waan nama gaddisiisu waan baay'ee nama laphee cabsuudha dhumarratti injifatee argachuun isaa illee waan baay'ee nama gammachiisudha. Egaa dhugaa rabbiin miidiyaawwan kana irraa kan akka seenaa raachee qomotti ulfaatu hin jiru hundumti sun waaqayyo wajjin salphatee haala inni walaa garraa achi garuu jechuudha walii bilbillee amma kaati already pleen keessa jirti. Hawwii kennaafuu kan reefu midhaasisiinedhe. Midhaasisuu illee bilbilte? Keefis bilbilee ganama dhaa'eetti meera. Goobez. Akka ganamni simannaa ilillachaa.
እንትንም እሺ ቀነኒ ፋቲን ቤተን ሲሜር አመር ዴቤ እንደም ኮንፎሊን ቱሬ ቀናኒ ሪፌንሳ ወጅን ቱርተን መነ ሪፌንሳ ወጅን ቱርተን ወሊን ቱሬ ከናፉ በቃ